Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenyaa arras qophii faarfannaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Barumsa kana aga xumuraatti akka na wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Egaa yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'aa isiniin jedha. Gara barumsaa deemna kallattiidhumaan eebbifama. Faarfannaan yoom jalqabe? Faarfannaan uumama hundumaa dura ture. Lafarratti ilmaan namootaa irraa kan jalqabe Addaam irraa dhaloota 8ffaa irratti yommuu ta'u, macaafni dhugaa nuuf ta'a. Uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 17 aga 21. Faarfannaaf faarfataa. Faarfataan tokko tokko faarfannaa kan kabaju osoo hin taane faarfannaadhaan kabajamuu barbaada. Faarfataan faarfannaa isaatiif kan of eeggatu ta'uu qaba. Dubbii Waaqayyoo waan ta'eef akka qoosaatti ilaalamuu hin qabu. Faarfannaan yeroo qabaachuu qaba. Faarfannaan hawwii faarfataa osoo hin taane kennaa faarfataa ta'uu qaba. Hordoftoota keenya kutaa lammaffaa argachuuf Naardoos sabiskiraayib